Tolchaan haadha manaa isaa wajjin eessatti wal bareetti maqaa ishee fi aruus darkaa isaa eeggate qopheessite waan ta'eef horii yookaan qarshii meeqatti baaste? Kuniin gaafatamu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aan tana keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Tolchaa Huseen Maddaa hundeessaa Anolee Global Media Network qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana keessatti gaafilee jajjabduu qopheessee fi dhiyeessee jira. Innis bifa viidiyootiin waraabee waan na ergeef baay'ee galatoom jechuun barbaada. Daawwattoonni keenyas waa'ee Tolchaa beekuu barbaadanii fi maalirraa akka jiru beekuu barbaadan viidiyoo kana keessatti waan hunduma isaa ni argattu jechuudha. Kanaaf hamma dhumatti akka nu wajjin turtan affeerraa kooti galatooma. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Flamebar Tube akkam jirtan? Fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu kun Tolchaadha. Egaa obboleessi keenyaa abbaan chaanaalaa Flamebar Tube guyyaarraa gaafii gaggabaabduu tokko naaf ergeetii jira. Waa hedduu na gaafate, waa hedduu na qoree. Namni kun poolisa moo maali? Qorataa yakkaati moo waan jedhu gaafii guddaa namatti himuma. Gaafiiwwan tokko na gaafate. Waa'ee kee baruu barbaada Tolchaa. Waa'ee kee gaafiiwwan si gaafadhu kana deebii naa kennee jedheetii jira. Daqiiqaa 10 hin caaltu waa'ee koo waan inni na gaafate kana deebii kenna. Waa'ee koo kana karaa YouTube channel isaatiin akka dhageeffattan anis abdii guddaa qaba. Egaa ka warri YouTube Flamebar Tube subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Flamebar Tube ta'a. Waan obboleessi keenya kuni isinii qopheessum hordofaan yaamicha koo ani bakka isaa bu'ee isiniif godhuudha. Egaa ka obboleessi keenya kuni gaafii jajjabduu na gaafate. Tolchaan aan jedhe, Tolchaan eenyu naan jedhe. Mee sirriitti of ibsi naan jedhe. Eessatti dhalattee, eessatti barattee, waan kan irratti naaf ibsi naan jedhe gaafii tokkoffaan. Egaa ka Tolchaan Tolchaadha. Tolchaan ana. Tolchaan eenyu? Tolchaan ana. Tolchaani maqaan isaa Jibriil Huseen Maddaa jedhama. Maqaan egaa garma qabsoo Oromootti galee baafate immoo Tolchaa Huseen Maddaatii jechuudha. Tolchaani kan dhalatee Arsii Diidaa aanaa Roobee magaalaa Saddiiqaa keessatti achumatti guddatee achumatti baratee mana barumsa sadarkaa lammaffaa osoo barataa jiru fincilli diddaa gabrummaa dhoohee fincila san qindeessuudhaan san duras paartii koongirasii keessatti duula filannoo guddaa taasisaa turre filannoo bara 2007 akka biyyaatitti irratti qabsoo hadhaawaa goonee OPDO kokkee tana qabnee lubbuu itti fuunee naannoo sanitti injifannee garuu akka carraa ta'ee OPDO barasan sagalee paartii keenya yeroo sanii koongirasii federaalawaa Oromoo nu harka hattee jechuudha. Fincilli diddaa gabrummaan dhoohee master plaanii san mormuudhaan qeerroo qindeessuudhaan wayyaanee Abbaay Tsahayyee likkii isin galchinaa OPDO Muktaar Kadirfaa dura dhaabbanne jechuudha. Kokkee isaanii qabne san booda kaabineen ergamtoonni wayyaanee OPDO'n godina Arsii anaa fi hiriyoota koo hedduu irratti murtee du'aa dabarsanii lafa isaan argamanitti ajjeesaa yookaan ukkaamsaa nuun jedhanii murtee du'aa gaafa nurratti dabarsanii hidhaan nurratti dabarsan lubbuu kennaa oolfachuudhaa fi erga hidhamnee tumamnee maal jennee biyya jalaa baqannee jechuudha. Akka kanatti baqaatiif saaxilamee maaltu jireenya baqaatiif si geesse gaafii jedhuuf Flamebar koo gaafii kee kana gaafii biraa na gaafate osoo miidiyaa AGM hin hundeessin jireenya baqaa keessatti maal hojjechaa turteen aan jedhee obboleessi keenna ani ergan biyyarraa bahee waggaa 4 gara waggaa 5tti deema biyya kana osoo erga dhufee gara miidiyaa AGM hundeessuun duratti hawaasa tajaajilaa turre waldaalee hawaasaa Sikkomandoo jedhamu ijaarree sadarkaa gaggeessummaatti karaa waldaa saniitiin uummata keenya biyya baqaa keessatti rakkatee nama dubartii deettee bakka du'aa bakka maaliititti uummata keenya akka wal bira dhaabbatu hawaasummaa uummata keenya cimsaa turre cinaatti immoo hojii aktivistummaa irratti Jawaar Mohammad fa'aa gargaaruudhaan odeeffannoo sassaabuudhaan qabsoo darbaa turte san qeerroo biyyatti ijaaruudhaan bifa aktivistiitiin hojjetaa turre jechuudha. AGM hundeessuun duratti Tolchaan kana hojjetaa ture bro. Egaa AGM hundeessuudhaaf maaltu si kakaase?
AGM hundeessuudhaaf wanti naka kaasee miidiyaan Oromoo yeroo san miidiyaan jabaa jedhameetiin yaadamu miidiyaa tokko innis OMN dha. OMN kun miidiyaa jabaadha, miidiyaa guddaadha. Haa ta'u garuu uummata Oromoo miliyoona 50 lafa hunda gahee rakkoo isaa gabaasuudhaaf miidiyaan tokko qofti gahaa miti. Miidiyaan isa gargaaru waan barbaachisuuf Oromoodhaaf uummata miliyoona 50 kanaaf miidiyaa baay'ee barbaachisa waan jedhuuni miidiyaa AGM hundeessinee jechuudha. Maqaa Aanolee jedhu maaliif fayyadamtee miidiyaa keetiif? Dhaabbanni yookaan namni si dura maqaa kana miidiyaa hundeessanii jira hin jiru. Maqaa kana kan fayyadameef akkuma agartuu egaa sirni amma leellifamaa jiru sirna Minilikii ilaalchi deemaa jiru ilaalcha Itoophiyummaati. Itoophiyummaa duraanii san deebisanii ijaaruudhaaf seenaa qabsaa'ota Aanolee kana fa'aa laaffisuu barbaachisaa jechuudha. Keessumaayyuu namni itti jabaa jetteetiin abdiirra kaattu gaafa Amaara bira ga'u gaafa mataa qaqqabatu kana eenyummaa ofii eenyummaa seenaa Aanolee fa'aa calaqqoo fa'aa awwaaluu gaafa barbaadu sitti dhagahama. Kanaaf maqaan kuni naftanyaa maqaa kana gaafa dhagahu baay'ee rifata. Kanaaf daran inumaayyuu akka rifataniif maal goone Aanolee miidiyaan maqaa isaatiin banamee guyyaa guyyaan maqaan kun dhalootaan akka waamamu diinnis akka dhagahu maqaan kun akka baduu hin dandeenye akka hubataniif maqaa Aanolee Global jedhu kana jecha Aanolee jettu tana fayyadamnee jechuudha. Egaa ka obboleessa kiyya AGM hundeessuudhaaf rakkoo hedduu keessa dabarree warri social media kana gubbaa jiru sirriitti beeka. Haa ta'u garuu hundaayyuu irra aannee as geenneetii jirra. Gaafiin kee kana gaafii biraas na gaafatee jira. AGM yeroo muraasa keessatti hordoftoota 100 ol qabaachuu isaa icciitiin isaa maali? Egaa akkuma beekamu AGM waggaa tokkoof baatii 6 keessatti karaa YouTube chaanaaliitiin hordoftoota 100 argatee inni kuni seenaa miidiyaa Oromoo keessatti isa jalqabaati. Miidiyaan Oromoo hundeeffamee waggaa tokkoof walakkatti subscribe 100 argate hanga ammaa hin jiru. Walaa OBN walaa maali miidiyaan Oromoo kamuyyuu hundi isaanii yeroo tokkotti waggaa tokkoo fi cinatti subscribe 100 arganne jechuudha. Yeroo jalqabaatiif AGM rikardii kana cabsee jechuudha. Icciitiin isaa maali yoo jette icciitiin isaa odeeffannoo qulqulluu sabaa dhiyeessuudhaan garaa qulqulluudhaan saba tajaajiluudha. Gaafa saba tajaajiltuu garaa qulqullummaadhaan odeeffannoo dhugaa dhiyeessuudha jechuudha. AGM irratti namni odeeffannoon kun odeeffannoo sobaati dogongora dhiyaate namni jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf icciitiin isaa dhugaa dubbachuu kennaa jechuudha hiriyaa kiyya. Gaafiin inni biraa AGM miidiyaa bilisaati jettee yaadda. Wantoota sadi bilisa isa taasisan tarreessii. AGM miidiyaa bilisaati. Miidiyaa akka Oromootti jiru keessaa AGM miidiyaa bilisaati. Miidiyaan gareef looguu hin qabu. Miidiyaan paartiif looguu hin qabu. Miidiyaan naannoof looguu hin qabu. Miidiyaan miidiyaadha. Miidiyaan bakka waa irraa dhageeffatanii. Miidiyaan taatee ta'ee kan biyya keessaa, kan biyya alaa, kan paartii, kan maali hunda uummataan gahuudha jechuudha. AGM miidiyaa bilisaati. Kanaaf immoo turagaani sadin barbaachisu tokko gahaadha. AGM miidiyaa bilisaa ta'uu isaa miidiyaawwan Oromoo yoo laalte ama fakkeenyaaf miidiyaan OBN warra mootummaa qofa faarsa, bilisiginnaa qofa faarsa, waan mootummaan jiru qofa dabarsa, waan warra mormitootaan dabarsu jechuudha, waan warra oboo hin dabarsu. OMN yoo fudhatte injifannoo mootummaan argamsiisu hin gabaasu, kan warra mormitoota qofa gabaasaa jechuudha. Miidiyaawwan biroos akkasuma jechuudha. Garuu AGM bira gaafa dhuftu yoo mootummaan injifannoo wayii galmeessu bilisiginnaan injifannoo akkanaa galmeesseera, mootummaan Oromiyaa waan akkanaa dalageera jedheetiin hin gabaasaa jechuudha. Gaafa mormitoonni Oromoo ibsa ejjennoo baasan mootummaa kanarratti dhiibbaa godhanii mootummaa kana qabxii gachisiisan mormitoonni karaa nagaatiin qabsa'an Jawaarfaan Baqqalaanfaan waan akkanaa godhan jedheetiin gabaasaa jechuudha. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa miidiyaan OBN hin gabaasu. Garuu AGM waa'ee hidhamtoota siyaasa Jawaar Mohammad fa'aa tokkicha osoo hin darbin jala bu'ee gabaasaa jechuudha. Waan paartii koongirensii federaalawaa Oromoo hin gabaasa. Waan paartii PABO hin gabaasa. Amma fakkeenyaaf miidiyaan hedduun waan paartii PABO hin gabaasan irraa baqatan. Because dhiibbaa irratti gochuu barbaadan. Miidiyaan mootummaa waan mormitoota hin gabaasu. Miidiyaan kun waan mootummaa hin gabaasu. Hunduu garee looguuf qabaa jechuudha. Garuu nu bira akkasii miti. Paartii maqaa Oromootiin dhaabbate. Nama maqaa Oromoo dubbatu waa'ee Oromoo hojjete jedhu kamiyyuu waan fedhe haa hojjetu ebaloo akkana hojjete yoo badaas dalage inni badaa dalage yoo gaariis dalage waan akkana dalage murteen kan ummataati.
Kanaafi AGM media bilisaati ibbaan dhibbatti media bilisaati. AGM waa'ee Oromoo qofa osoo hin ta'in waan Amaaraa siin gabaasa. Taatee naannoo Amaaraatti ta'e paartii Bilisiginnaa naannoo Amaaraas waa'ee isaan gabaasa. Waa'ee Gimboot Sabaatti siin gabaasa. Waan Wayyaanee siin gabaasa. Waan Woboo siin gabaasa. Waan Jaalmaarroo siin gabaasa. Waan Woboo zoonii Lixaa siin gabaasa. Waan Woboo zoonii Kibbaatti siin gabaasa. Miidiyaawwan Oromoo biraa bira yoo deemtee kana agartu. AGM gara jala waan dhuftu waan Abiyyiin agarta, waan Jawaarin agarta, waan Daawud Ibsaan agarta, waan Baqqalaan agarta, waan Maraaraa Guddinaan agarta, waan Jaalmaarroon agarta, waan Abiyyi Ahmadiin agarta, waan Wayyaaniin agarta, waan Kamaal Galchuun agarta, waan hundaan agarta. Waa'ee artistoota Oromoo hin agartaa jechuudha. Tokkichaafuu hin loognu. Kaan gadi qabnee kaan olii hin qabnu. Waa'ee hundaatu hin gabaafna. Miidiyaa jechuun akkana. Fedhi keenya guddaan ummati waan ta'aa jiru hunda hubatee ka keessaa sirrii jira jedhe akka hordofu akka deeggaruudha. Bilisa ta'uu keenya ragaan kanaa olii hin jiru. Kaafii itti aansitee fi daqiiqa nurraa deemaa jira. Ciminaa fi dadhabina kee hojii ammaa hojjechaa jirtu keessatti osoo miidiyaa guddaa tokko irratti hojiif dorgomtee gaafatamte sadi nuuf ibsi lamaaniifuu jette gaafiin kun gaafii baay'eedha yeroo hin qabnu cimina kiyyaa akkana jedhee dubbachuun natti ulfaata. Cimini kiyya jedhee wanti ayyaadu waan hin godha jedheetiin itti amane tokko gochuu irraa duubatti hin deebi'u. Kaayyoo itti amanerraa wanni tokko duubatti hin deebisu. Wanti tokko sirriidha jedhee gaafa itti amane osoo namni hundi waan sanii hubachuu baatellee waan tokko sirriidha jedhee karaa itti amane deema. Namni gir jedhee garaa tokko deemeedhaaf gara saniin deemu. Wanti suni Oromoodhaaf hin fayyada. Akka sabaatitti saba kanan fayyada akka paartiitti akka nama dhuunfaatti osoo hin ta'in bu'aa waan kanarraa argamu uummata Oromoo miliyoona 50 fayyada waan jedhu tilmaama. Miidhaan dhufu hoo waan jedhu tilmaama. Cimini kiyyaa isa kanarratti waan saba fayyadu irratti cichee waan garee fayyadu osoo hin ta'in waan saba fayyadu jedhu irratti hin cichaa kaayyoo sabaati irratti hin cichaa inni kuni jabina kiyyaa daafina kiyya mootu isin hordoftoonni kee haa murteessanii waan afur tolchaan hin jijjiirre yookaan hin fakkeessine. Wantoota afran kana tokkoffaa Oromummaa, lammaffaa amantaa koo, sadaffaa arsooma, afraffaan eenyummaa koo ka dhuunfaa ka tolchaa waan tokkoon illee hin jijjiiru. Gaafiin tun gaafii jajjabduudha. Deebiin isillee isii tanaa jechuudha. Gaafii 12ffaa osoo kantiibaa magaalaa Finfinnee taatee wantoota jajjaboo sadi hojjettu. Tun gaafii cimtuudha. Tokkoffaa Finfinneeni ummata Oromoo buqqisoo osoo hin taane ummata Oromoo buqqa'ee deebistee akka dhaabdu si taasisa. Oromoo buqqisoo osoo hin taane Oromoo buqqa'ee baqatisan bakkatti isaan deebisee qubsiisa. Tokko. Lammaffaa Finfinneen handhuura Oromiyaati hafuura Oromoo akka urgooytu isii godhaa jechuudha. Sadaffaa akka kantiibaa magaalaatitti dachiisan irratti Oromoon dhufee yoo qubsuma barbaade abbaa lafaa abbaa biyyaa waan ta'eef dursa Oromoo qubsiisa. Afaan hojii magaalatti afaan hojii afaan Oromoo godha. Magaala Oromoo waan taateef. Kuni waan osoo ta'e godhu hawwii aangoo hin qabu. Gaafii keetiif osoo waan jetteef si deebise malee aangoo tasumallee yaadu hojii ko joornaalistummaan akkasumas gaazexeessummaa kanaan itti fufuu barbaada. Isa kana gaafii itti aanu tolchaan osoo AGM hundeessuu baate yookaan gaazexeessaa ta'uu baate maal irra jira laata? Osoo gaazexeessaa ta'uu baadhe osoo AGM hundeessuu baadhe dhibbatti isitti himaa wanni aan ta'u barreessaadha. Kitaabota seenaa barreessuu asoosamoota barreessuudhaan dhaloota kana jijjiiru inni kaayyoo koo ture garuu mootu yerumaani AGM hundeessuun waan nutti dhufeef
karaa kanaan irra saba tajaajiluun danda'ama waan jedhuuni gara kana seene silaa barreessaa ta'a ture tolchaan barreessaa kitaaba seenaa kitaaba asoosamoota afaan oromoo isa kana ta'a tureyyuu garuu akka carraa ta'ee kana ta'e osoo kana ta'uu baadhee san ta'a abdii jedhu qaba saanii rabbi beeka sila waan ta'u gaafiin keenya gara dhumaatti deemeetii jira. Tolchaan haadha manaa isaa wajjin eessatti wal bare isheen oromiyaa keessatti dhalatu isaatti maqaa ishee fi aruus sadarkaa isaa eeggate qopheessite waan ta'eef horii yookaan qarshii meeqatti baaste kuniin gaafa ta'u gaafii kana biraa darbu biyya baqaa keessatti wal barree haadha manaatiyyaan cidha guddaa qopheessine cidha kana keessatti cidha qofa osoo hin taane cidha kana keessatti akkuma agartu aadaani oromoo badaatii jira beekta cidha kanarratti wanti guddaan nu goone keessattuu namni biyya ambaatitti cidha godhatu aadaa biyyaa san gadhiisaa deema beekta kanaaf cidha kana mallaqa guddaa itti baafne namni biyya baqaatitti gaafa cidha godhatu aadaa biyyaa aadaa oromoo san akka gadi hin dhiifne fakkeenya ta'uudha keessumaa fakkeenyaaf cidha keenya irratti sirbi tirrii qopheessine ashwaashilaa qopheessine hamoommoota qopheessine inni kuni aadaa baddisan deebisee akka kaatuuf waan irratti xiyyeeffannee hojjenneedha. Ciini koo birrii guddaa baase gara Itoophiyaatti yoo jijjiiramu gara qarshii 300,000 caala narraa fudhate kaayyoon kiyya cidha qofa godhachuu osoo hin ta'in namni cidha godhatu kana booda aadaa oromummaa isaa cimsaa sirba daansii faranjiitii fi daansii amaariffaatii fi daansii osoo hin ta'in aadaa isaatiin sirba aadaatiin tirrii baddefaa deebisuudhaan ashwaashilaafaa taphachuudhaan akka godhatu manaamna waan akka isan goonee xiqqoo cidhichillee xiqqoo sadarkaa guddatti hojjetame waan ta'eef mallaqa narraa godhe rabbi bakka na haa buusu dhumarratti yaanni ani qabu hordoftoonni kee warri tolchaas jaalattani YouTube channel Flembar Tube jedhu kana subscribe godhaa jajjabeessaa yaada keessan kennaa fi share godhaa nama kana guddisaa jajjabeessaa hiriyaa koo hojii gaarii hojjetaa jirta jajjabaadhu guddaa galatoomii gaafiidhaan baay'ee dhukkeen irraa kaaftee biyyi keessa jirru biyya baqaatii na dayfisiifte guyyaa tokko anillee sirraa baasu ta'a. Egaa guddaa galatoomii hedduu si jaaladha hordoftoonni keetis guddaa galatoomaa waan na dhageeffattaniif egaa kanumaan gargar baanaa baay baay. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraa kana fakkaata interviisaa kanaan akka bohaartan abdii qaba hamma dhumatti waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas chaanalii Anolee Global Media description boxii isaa as jala isinii kaa'a. Kanaaf namoonni chaanalii isaatiif haarawaa taatan deemtanii akka subscribe gootan abdii kootii baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada.